Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gonguma ummataa. Agayya 30 barkum 2021 oduu guyyaa irraaf qindeeffame kan isin bira geenya. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Oromiyaa lixaa keessatti tajaajilli intarneetii erga adda citee humnooti mootummaa biyyiin bobbaafaman uummata irratti yakka raawwataa jiru jechuun jiraattonni dubbatu. Humnoonni Tigraay gamtaa Afrikaa loogiidhaan komatan. Eebbisa addunyaa erga wareegamee waggaa 25ffaan qeerroo bilisummaa Oromoon yaadatame. Haleellaan diroonii xiyyaara mootummaa irratti raawwatame biyya Yamanitti loltoota 30 ajjeese. Oduu isinitti himuun falmataa sabaa amma oduu bal'inaan. Oromiyaa lixaa keessatti tajaajilli intarneetii erga adda citee humnootni mootummaa biyyiin bobbaafaman uummata irratti yakka raawwataa jiru jechuun jiraattonni dubbatu. Oromiyaa gama lixaa addatti godinoota Wallaggaa Arfan keessatti tajaajila intarneetii dabalatee tajaajilli ibsaallee adda citee jiraachuun uummatni dararaaf saaxilamaa akka jiran odeessaaleen nu dhaqqaban ifoomsu. Akka jiraattonni lixa Oromiyaa jedhanitti tajaajilli intarneetii erga adda citee baatii tokko ta'uuf kan jiru. Humnootni waraanaa mootummaa biyyiin bobbaafaman godinoota Wallaggaa Arfan dabalatee godina Iluu Booraa fi Jimmaa keessatti yakka wal suukaneessaa raawwataa jiraachuu nuuf himaniiru. Humnoonni waraanaa mootummaa biyyiin Ahmadiin bobbaafaman kunneen manneen uummataa gubaa, qabeenya uummataa saamaa, haadholee fi shamarran gudeedaa akkasumas namoota nagaa ajjeesanii gatuu fi jumlaan hidhanii reebicha hamaan dararaa akka jiran maddeen keenya bakkoota adda addaa irraa OFMF himan. Yeroo ammaa yakkootni uummata keenya lixa Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru sababa intarneetiin hin jirreef sagaleen isaanii ukkaamsame yakkootni irratti raawwatamaa jiranillee akka Oromoota Oromiyaa biraallee hin dhageenye fi addunyaan yakka ilmaan Oromoo irratti raawwatamu hin dhageenye taasifamee jira jedhan. Oromiyaa lixaa keessatti erga murni abbaa irree mootummaa biyya Ahmadiin gara aangootti bahee tajaajilli intarneetii Wallagga keessatti marroo afuraffaan kan bade yoo ta'u uummatni nagaa horsiisee bulaan qonnaan bulaan daldalaan barataan barsiisaan jaarsaa fi jaartii osoo hin jenne dubartiin ulfi ajjeefamtetti ammas ajjeefamaa jiru. Murni mootummaa Abiy Ahmed baduuf ka'ee jibbaata falmataa waan jiruuf akkuma harreen ergaani du'e margi hin margin jettee erga baduun kiyya hin oolle balleesseen badaatti uummata nagaa feechisiisaa jira jedhan. Uummatni Oromoo bakka iyyuu jiraattan aktiivistoonni weellistoonni miidiyaaleen namootni siyaasaa abbootiin amantii aantee uummataa qabdan abbootiin gadaa uummataaf dhaabbattan uummata lixa Oromiyaaf akka sagalee taatan waamicha isiniif goone jechuun jiraattonni yaadanuuf kennan dhaaman. Humnoonni Tigraay gamtaa Afrikaa loogiidhaan komatan. Humnoonni finciltoota naannoo Tigraay mootummaa federaalaa waliin wal waraanaa jiran gamtaa Afrikaa ni looga jechuun komatan. Komiin garee hidhate kun gamtaa Afrikaa irratti dhiyeesse kan dhaga'ame erga gamticha pirezidaantii duraanii Naajeeriyaa Olusegun Obasanjoo ergama gaanfa Afrikaa gochuun booda ture. Kamisa darbe gamtaa Afrikaan gaanfa Afrikaatti qaama sochii nagaa tasgabbee fi marii siyaasaa jabeessuuti jechuun Obasanjoo muuduu beeksisee ture. Dubbii himaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa gamtaan Afrikaa gama mootummaa Itoophiyaa goruun walitti bu'iinsa ji'oota 10 ture jiraachuu isaallee yeroo inni itti beekamtii kenneef baay'ee xiqqaadha jedhe. TPLF muudamuu jaarsaa araaraa hin mormu kan jedhu obbo Geetaachoon ergamni ammaa kun garuu ni hojjete jedhanii yaaduun gowwummaadha jechuun dubbata. Rakkoo tokko furuuf rakkoon sun ammam akka gahu hubachuun yoo hafellee yoo xiqqaate jiraachuu rakkoo sanaatiif beekamtii kennuu gaafate jechuun dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoon fuula tiwutarii isaa irratti barreesseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN ammoo kamisa darbe marii dhimma waraanaa kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru irratti manni maree gamtichaa kamisa gaggeessa irratti gamtaa Afrikaa fi dhaabbilee biroo waliin ta'uun mariin hunda hammate akka gaggeeffamu deeggarsa akka kennu himee ture. Kanaan dura mootummaan Itoophiyaa TPLF kan garee shororkeessummaatti farraje waliin taa'ee hin mari'adhu jechuun irra deebi'ee ibsaa ture. Ji'uma waraanni naannoo Tigraay keessatti jalqabametti gareen hoggantoota duraanii biyyoota Afrikaa 3 ol keessaa qabu lolli Tigraay mariin furmaata akka argatu jaarsummaaf Finfinnee galanii osoo hin milkaa'in hafuun isaanis ni yaadatama. Dhuma sadaasa 2020 muummichi ministeera Abiy Ahmed miseensota garee araaraa kan turan pirezidaantota duraanii kan Laayibeeriyaa Ellen Johnson Sirleaf kan Moozaambiikii Joaquim
Chisaanoo fi kan Afrikaa kibbaa Kigaalemaa Mootlaantee waliin wal arganii kan mari'atan yoo ta'u osoo hin turin tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuu marsaa xumuraa akka eegalamu ajaja dabarsan. Hooggantoonni kunneen bakka buutota TPLF kan mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaan farraje arguu akka hin dandeenyellee itti himamee ture. Mootummaan Itoophiyaa kanaan dura keewwata chaartarii UN eeruun mootummaan federaalaa Itoophiyaa dirqama olaantummaa seeraa kabachiisuutti jira jechuun gidduu seentummaa qaama alaa kamiyyuu akka hin fudhanne beeksisaa tureera. Waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru dhaabsisuudhaaf mariin akka gaggeeffamuu fi furmaanni karaa nagaa akka barbaadamuuf qaamoleen garaagaraa waamicha dhiyeessaa jiru. Waraanni naannoo Tigraay kun dhuma baatii waxabajjii asitti gara naannolee Wallaa Amaaraa fi Affaaritti babal'ateera. Waraanni amma ji'oota 10 lakkoofsise kun lubbuu 60 galaafatee miliyoonota ammoo qe'ee isaanirra buqqiseera. Naannicha keessatti namoonni 400,000 ol ta'an balaa beelaaf akka saaxilamanii jiran dhaabbileen idil addunyaa ibsaa turan. Eebbisaa Addunyaa erga wareegamee waggaa 25ffaan qeerroo bilisummaa Oromoon yaadatamee. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa kan qabu weellisaa Eebbisaa Addunyaa hagayya 30 1996 wareegame. Sirboota qabsoo uummata Oromoo daranuu jabeessan hedduu gumaachan agarraatti sirboonni isaa gurra uummataan dhageeffatamanii hin quufamanii. Sirboonni Eebbisaa Addunyaa dhaloota hedduus akka isaan gara qabsoo Oromootti makamaniif kan onnachiise haamilee tooraa turee fi ammas itti jirudha. Artiist Eebbisaa Addunyaa har'a erga wareegame waggootni 25 darbanis dhaloonni xurree isaa qabate yoomillee isa hin dagatu. Qeerroon bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa wareegamuu Eebbisaa Addunyaa haala hin mijanne keessatti yaadatee dabarsaa kaayyoo fi akeeka Eebbisaan irraa kufes galmaan ga'uuf erboo isaa haaromsataa dabarsa. Eebbisaan geerarsaatiin yaa biyyoonan nyaatin ammoon bilisummaa ija kiyyaan argutti jedhee geerare dhaloota onnachiisee qabsoottis kakaase. Garuu Eebbisaan waan sodaateef hin oolle bilisummaan ijaan osoo hin argin akka hin taanetti biyyeen nyaatte. Seenaa isaa hin beekne bishaan gabatee irraati jechuun geerarsaan ergaa dabarfachuun qabsoo jajjabeessoo fi uummata mirga isaaf akka falmatu kakaasuu keessatti ga'een Eebbisaa yoomuu hin dagatamu. Waggaa 25ffaa wareegamuu Eebbisaa Addunyaa yeroo yaadannu akka dhuunfaattis tahee akka oolootti waan inni irra wareegame galma geessisuuf erbuu keenya haa haaromsinu jechuun qeerroon bilisummaa Oromoo dhaaman. Amma oduu biyya alaatti ceena. Haleellaan diroonii xiyyaara mootummaa irratti raawwatame biyya Yamanitti loltoota 30 ol ajjeese. Haleellaa diroonii xiyyaara guddaa Everest irratti kibba Yamanitti raawwatameen yoo xiqqaate loltoonni mootummaa ajjeefamu maddeen nageenyaa fi hospitaalaa himan. Dubbi himaan humnoota Yaman kibbaa akka jedhanitti xiyyaarri guddaan Alnaad diroonii meeshaa waraanaa hidhattee fi misaayilaan irratti xiyyeeffatamee ture. Qondaalli kun sochii finciltoota Houthis Iraan waliin ta'uudhaan mootummaa Saawudiitiin deeggaramuu waraanaan himata. Warri Houthis ammoo haga ammaatti haleellaa kana irratti yaanni kennan hin jiru. Garuu xiyyaaruma guddaa kanaan dura haleelanii turan. Yaman waraana bara 2005 irraa kaasee hammaateen hedduu kan barbadoofte yoo ta'u waraanni kun kan hammaate ammoo yeroo warri Houthis kutaa biyyattii gara caalu to'atanii fi gareen Saawudiin durfamu bulchiinsa pirezidaantii Abdurrabbo Mansoor Haadi deebisuuf waraana banatanidha. Sababa waraana Yaman kanaan namoonni 130 ol ta'an akka du'an gabaafameera. Akka UN jedhutti sababa waraana kanaatiin rakkoon namoomaa hunda caalaa hamaadha jedhame dhaqqabuun namoonni miliyoona 12 gargaarsa midhaan nyaataa eeggachuuf dirqaman. Namoota gargaarsaaf saaxilaman kanneen keessaa ammoo walakkaan kan ta'an daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gad ta'an hanqina nyaataan hubamanidha. Loltuun wanta dilbata Alnaad keessatti ta'e ijaan arge tokko akka dubbatutti cireen booda innii fi jaalleewwan isaa yeroo dirooniin isaanirra osoo marsitu arganitti kutaa xiyyaarichaa gara kutaa dahoo qabutti baqatan. Itti dhukaasnee kuffisuuf yaallee turre. Garuu rukutuu hin dandeenye jechuun madda oduu AFP'tti hima namni kun. Dirooniin kun mataa xiyyaarichaa irra balali'uun gara qixa kutaa dahoo qabutti siquun misaayiliiwwan 2 dhukaaste. Loltuun biraa
Haleellaa kanaan madaa'e Naasir Sa'iid Associated Press akka himetti xiyyaarri kun yeroo misaa'iliiwwan diroonii meeshaa hidhatte kanaan haleelamutti loltoota 50 qabate ture. Dirooniiwwan hidhatanii marsaa turan lama kan turan yoo ta'an tokko rukutamtee kofteetti jedhe Naasir. Dubbi himaan humnoota kibbaa Muhammad Al-Naqeeb loltoonni 30 ajjeefamanii 60 kan ta'an ammoo madaa'aniiru jedhe. Warra madaa'an keessaa ammoo garri caalaan isaanii sadarkaa yaaddessaa irratti argamu akka dubbi himaan kun jedhu taanaan. Gareen hojii baraaruu bakka haleellaan kun itti dhaqqabe yeroo barbaadaa jiran kanatti lakkoofsi namoota du'anii dabaluu akka danda'an hima. Pireezidaantii Haadiin namoota ajjeefamaniif gadda isaanii ibsanii maatiiwwan isaaniifis jajjabina hawwaniiru. Warri Huutis yakka namoota Yaman irratti hojjetan hundaaf gatii guddaa baasuuf jiru jedhan pireezidaantichi. Amajjii 2019 keessa loltoonni 6 haleellaa xiyyaaraa aangawoonni ol aanoo wayita agarsiisa loltummaa daawwataa jiranitti diroonii Huutistiin raawwatameen ajjeefamanii turan jechuun maddi oduu Associated Pressitti gabaaseera. Hordoftoota Oromiyaa Freedom Media oduun guyyaa irraaf qindeeffanne kanuma ture waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.